Dorgommiin Quraanaa qulqulluu idil addunyaa 34ffaan Taanzaaniyaa Daarussalaamitti gaggeeffame. Dorgommiin Quraanaa qulqulluu idil addunyaa 34ffaan Taanzaaniyaa magaalaa guddoo Daarussalaamitti gaggeeffamaa ture guyyaa har'aa goolabameera. Dorgommii guduunfaa har'aa isteediyeemii Daarussalaamitti gaggeeffame kana irratti imaama masgiidaa guddicha Makkaa masjida Al-Haram Sheekh Badri Al-Turkii dabalatee oolmaa'onni fi hayyoonni gugurdoon akkasumas hawaasni muslimaa kuma 60 ol ta'an argamaniiru. Waltajjiin dorgommii kana mana maree musliimota biyyaalessa Taanzaaniyaatiin kan qophaa'e yoo ta'u ministeera dhimma islaamaa Saudi Arabiyaanis deeggarameera. Dorgommiin kun Qur'aanaa kabajamaa haffazuu fi qara'uu irratti bobba'uu jajjabeessu kan kaayyeffate ta'uunis himameera. Gabaasni miidiyaalee biyyattii hirmaattonni biyyoota 26 irraa dhufan dorgommicha irratti hirmaachuus ibseera. Darbiin sulula qiinxamaa olaantummaa nageellee Arsiitiin xumurame. Premier Liigiin Itoophiyaa torbee 25ffaan darbiin sulula qiinxamaa olaantummaa warra guchiiwwaniitiin xumurameera. Taphni akkaan hawwataa ture. Morkiin magaalaa Adaamaaf nageellee Arsii gidduutti gaggeeffame. Nageellee Arsii galchii 2-1 injifateera. Roobor Salaaloo daqiiqaa dabalataa irratti galchii lakkoofsisee nageellee Arsii baraareera. Daawit Tafarraan daqiiqaa 51ffaa fi Roobor Salaaloo daqiiqaa 90 eda'uu jaaffaa irratti nageellee Arsiif yoo galchan Daawaa Wuxeessaan daqiiqaa 79ffaa irratti Adaamaaf galchii tokko galcheera. Daawaa Wuxeessaadhaaf galchiin kun kan jalqabaa ta'uunis himameera. Shaashmanneen magaalaa nagaa jaalalaa fi tokkummaa ta'uu konsertiin faana nagaa agarsiiftuu guddaadha jedhame. Bulchiinsa magaalaa Shaashmanneetti konsertiin faana nagaa artiistota bebbeekamoo fi gameeyyii hirmaachisuun hawaasa magaalichaan faayamee gaggeeffamaa ture agarsiiftuu guddaa ta'uu himame. Ergaa nagaa misooma jaalalaa fi tokkummaa konsertichaan akka darbes hawaasni magaalichaa hubannoo guddaa argateerraa hubachuun danda'ameera. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Shaashmannee Obbo Adaanaa Takla Gorges Jaldoo haasaa baniinsaa taasisaniin artiistotaa fi hawaasa konserticha qooddataniin anaa dhufu jechuun Shaashmanneen magaalaa nagaa jaalalaa fi waliin jireenya sabaaf sablammiiwwanii mijattuu taatee fi haadha karra shanii giddugala daldalaa aduun keessatti hin dhiinee fi hawwattuu fi mijattuu turizimii ta'uu eeranii namoota magaalichatti invest gochuu barbaadaniif haalli hundi mijachuu ibsuun misooma Shaashamanneef hundi gahee akka baatu waamicha taasisaniiru. Nageenyi bu'uura misoomaa fi tasgabbii hawaasaa ta'uu ibsanii uummanni magaalaa fi naannoo ishee nageenya kabajuu fi tikfachuun dirqama waloo ta'uu hubachiisaniiru. Konsertiin faana nagaa kunis ergaa jaalala kabajaa fi tokkummaa gabbisuu fi kan qophaa'e ta'uu ibsaniiru. Raashiyaan gama Iraan dhaabbattee kallattiidhaan deeggaraa jirti jedhame. Markaboonni jala bishaanii Raashiyaa 6 naannoo Hormuz seenaniiru. Kanneen keessaa 2 humna nukilaaraa qabus jedhama. Bu'uuraalee misoomaa Iraan diinarraa ittisuuf USA fi Israa'el naannichatti akka hin dhiyaanne daangessuuf akka ta'es himamaa jira. Raashiyaan dhimma kana keessa galuun ishee lola guddaaf akeekkachiisaadha jedhan keessa beektuun. Duula Ameerikaan miseensa humna qilleensa ishee baraaruuf duulteen xiyyaarota waraanaa hedduu barbadeessineerra jetti Iraan. Waraanni Iraan duula Ameerikaan paayileetii xiyyaaraa waraanaa F-15 kibba Iraanitti rukutamee kufee oolchuuf taasifteen xiyyaarota waraanaa hedduu barbadeessuu isaa beeksiseera. Miseensota humna qilleensaa Ameerikaa xiyyaaricha keessa turan keessaa inni tokko guyyuma san kan argame yoo ta'u paayileetiin lammaffaan immoo barbaacha guyyaa tokko ol fudhateen argamuun ibsameera. Waraanni Iraan gama isaatiin duula Ameerikaan miseensa humna qilleensaa ishee oolchuuf gaggeessite kanaan xiyyaarota waraanaa 4 barbadeessuu beeksiseera. Dubbi himaa ajaja waraanaa Iraan wabeeffachuun Reuters akka gabaasetti weerara kanaan xiyyaarota fe'umsaa waraanaa caa 130 jedhaman 2 fi helikopteroota waraanaa Black Hawk jedhaman akka barbadaa'an ibsameera. Duulli miseensa humna qilleensaa barbaaduu kun kutaalee bulchiinsa Iraan 3 keessatti kan gaggeeffame yoo ta'u xiyyaarota waraana Iraaniin barbadaa'aniiru jedhaman ilaalchisee gama Ameerikaatiin deebiin ifatti kennameen jiru.